Welcome to the YouTube channel. Baga gara the YouTube channel nagaan dhuftan. Okay, osoo barnoota keenya lesson irraa eegalee tura. Namoonni channel kanaaf maatiin ta'e subscribe gootanii akkasumas share gootanii akka hiriyoota keessanii keessa jechuu dhaamsa dhaammachuu barbaanna. So kanaafuu karaa barnoota keenyaa deebinu. Today we start with sales specialization in humans. That means the sales specialization that occur in our special sale specialization in humans. So let us start with most sales became specialized. That is, they are adapted to carry out particular function in your body. Maal jechuudha? Irra caalaan seelii keenya qaama keenya specialized ta'an jechuudha. Specialized ta'an jechuun maal jechuudha? Adda ta'an jechuudha. Seelota kaaniif maalitti karaa dalagaatiin keessattuu dalagaa particular taatee dalaguudhaaf seeliin specialized ta'ee baha jechuudha. So a mass of similar and differentiated cells. Maal jechuudha? Mass of similar and differentiated cells jechuun maal jechuudha? And differentiated seelii dalagaan isaa adda bahee jechuudha. Seelii dalagaan isaa amma dura adda bahee kan maasir embryonic stem cells jedhamu kan efa guddatee booda sadarkaa silaa itti dalagaa isaa qofatti dalagu osoo hin gahin dura and differentiated cells jedhamee beekamu. Seeliin tokko embryonic stem cells jennaan yeroo garee keessanii yeroo embryonic yookaan yeroo embryo keessa jiru seeliin isaa seeliin qaama keenya dalagaan isaa qofatti adda bahee waan jirreef embryonic stem cells yookaan undifferentiated cells jennaan jechuudha. Each of these cells is known as embryonic stem cells. Seelii jirma seelii kan seeliin tokko guddatee dalagaa garaagaraa itti irraa hiramu jechuudha. Yeroo sadarkaa embryo jiru seeliin tokko adda dalagaan isaa qofatti adda bahee fudhatee jiru jechuudha. Efa immoo sadarkaa embryo kana fudhatee booda tokkoon seelota dalagaa mataa isaanii kan uuman san dalagan jechuudha. So as embryo develops, the cell became differentiated. They specialized to carry out a particular function. Kana jechuun maal seeti? Lakkuma embryoon guddataa deemuun seelonni dalagaa isaanii addatti fudhachaa deemuu isaanii itti dabalaa deemaa yookaan itti fufaa deemaa jiru. Seeliin differentiated jechuun maal jechuudha? Seelii adda ta'e kan dalagaa adda ta'e dalagu jechuudha. So they specialized to carry out particular function. Maal jechuudha? Seeliin tokko differentiate ifa adda ta'e booda dalagaa adda ta'e kan seelii kaan adda jechuudha dalagaa seeliin tokko dalaguu hin dandeenye ittiin dalagachuu isaati jechuudha. So cell specialization. Specialized cells. Let us see with epithelial cells. Caasaa seelii keenyaa kan specialized kan adda ta'ee dalagaa adda dalaguun irraa tokkoffaa epithelial cells jedhama. Epithelial cells seelii epitheliaalii. Seelii epitheliaalii akkuma beekamu seelii dalagaa isa kanarraa dalagaa seelii kun dalagu caalaa adda if godhee dalagaa ifi dalaguu danda'u kan dhiyeeffate akka dhufisan kan uumu jechuudha. Seelii specialized keessaa tokko seelii epitheliaalidha. So they cover our internal and external surface. Maal jechuudha? Seelii epitheliaalii kun keessoo qaama keenyaatii fi gubbaa qaama keenyaa surface yookaan quwaa kana hunda akka hammatee kan shaffanee yookaan immoo itti golgee kan jiru jechuudha. So your skin
are made up of epithelial cells. Qaamni tajaajilun seel epithelialitiin haguugamuu isaati. And your gut, qaamni sirna bul'aansa nyaataa kan afaan irraa kan mul'atu jiru jechuudha. Gut jennaani hundi seelota epithelialitiin haguugamuu isaati. Your respiratory system, qaamota sirna hargansu funyaan irraa eegalee akka sombatte jechuudha. Your reproductive system, qaamota hormaataa keessas seel epithelialidha haguugee argamaa jechuudha. Qaama gurra hargansu respiratory system jedhamu, qaama usaansaa qaama gut jedhamu kan caasaa qaama sirna bulleessu jechuudha. Afaan irraa eegalee akka marmaa fuudhaan eegalee xumuree aga mul'ette jechuudha. Caasaa yoo gut jennaan jechuudha. Alimentary canal yookaan immoo sirna bul'aansa nyaataa jennaan jechuudha. Xumuraatiin sirna hormaataa qaamonni sirna hormaataa hundinuu seel epithelialii kanaan haguugamanii laayin ta'anii argamuu isaati jechuudha. So the epithelial cells used for different purpose, especially to protect the tissue underneath from damage or infection. Maal jedhu waan seelii epithelialidha. Inni guddaan maali? Qaamota keessattuu tishuulee kara jalaa jiran miidhaa garaagaraatii fi infekshinii yookaan dhukkuba garaagaraa kan hin qabne kan taasisu jechuudha. So epithelial cells often allow the diffusion of materials from one area to your body to another area. They line the air sacs. Kan air sacs jechuun alveolaa jechuudha. Keessoo sombaati. Keessoo sombaa alveolaa kan jedhamu kana keessatti haguugee argamuu isaa kun line ta'us godhuu isaati. So see this the entire of your lungs somba jechuudha. And the gut as well as many glands which secrete hormones or enzymes. So gosa dhanachoota hedduu kan hormoonota garaagaraa oomishu illee haguugee argamuu isaati jechuudha. Seelii epithelial kun. So in your airways, cell epithelial cells move mucus and microbes away from the lungs. Kara qaamota sirna hargansuutti kanneen airways jechuun kanneen uraalee kan yookaan qaama keenyaa kan qilleensa daddabarsu jechuudha. So kanaafuu ciliated epithelial cells itti marsee argama. Kanneen akka mucus dhangala'aa akka furdii kana jechuudha. Akka furdiitii fi kanneen akka microbes jarmiilee garaagaraa kan dhukkuba qabsiisan sombarra achi dhiibuu isaati jechuudha. Somba keessaa baasaa jechuudha. Seelii epithelial kuni. So whereas in the female reproductive system, so kara qaama hormaata dhalaa keessattis ciliated epithelium ni jiraata, ni haguugee argama. Kanaaf helps to move the ovum towards the uterus. Killee gabbattee waan killee bilchaatte kara uterus jechuun kara gadameessaa oofa jechuudha akka fertilize taatuuf. Kana keessatti illee gahee guddoo taphataa jechuudha kara qaamota hormaata keessatti illee. So let us move with reproductive cells. Kara seelota hormaatatti fayyadamu, especially eggs and sperm. Eggs and sperm itti kana. So the reproductive cells in your body are specialized to perform very different functions when you reproduce. Bukan kan bolong seelii adda kan sperm fi eggs kun dalagaa ajaa'ibaa tan seelii biraa dalaguu hin dandeenye raawwachuudhaan beekamaa jedhee. So if you are female yookaan immoo shamarran keessatti your body became contains ova or egg cells found in your ovaries. So shamarran keessatti maaltu argama? Illee yookaan eggs kan jennu ovarii jira, seelii egg jira kan ovarii sana keessatti argamtu jechuudha. So the egg cells have a large nucleus containing genetic information or genetic material from the woman. Jechuudha. Illeen tun nucleus tana qabaatti qabdi jedha nucleus garaatu waan argatanii isii tanaatu nucleus tun illee walii gala
shamarran keessatti argamtu taatu wanti kakittoo kun jiru kun niikulasii jechuudha. Kun immoo protective coat jennaa jechuudha. Kan itti marsitee itti marsitee kana maali protective outer coat jennaan. Kan akka isparmii tokko qofti illee fertilize godhuu danda'u kan duraa hashriitu jechuudha. So isparmii illee tana bakka uraa tana argateetu fertilize godhee carraa ilmoo uumuraa raawwataa jechuudha. So they have protective outer coat. Protective outer coat jechuun isa diktiimaa akkatti kan lafa isa kan agartee laa isa kan lafa akkatti biyyaa dhoofu kana asii protective outer coat jechuun tiimaa isa kana jechuudha. Tiimaa itti marsee yeroo maal jedhama protective outer coat jedhama. To make sure only one sperm gets through to fertilize the eggs. Maal protective outer coat kun maal bu'aa qaba? Akka spermii tokko qoftiin seenaa qilleensanii fertilize godhuu danda'uuf sperma kan irraa ittisa jechuudha. Uraa bakka takka qofaa qaba. Uraa san argate qofaatu fertilize godhachuu spermii kaan immoo alatti irraa hambisaa protective outer coatiin kuni. So and store a food in the cytoplasm for the developing embryo. Maal seetamas protective outer coatiin kun maal faayidaa? Nyaata cytoplasm keessatti store godhuu danda'a jechuudha. Store godhachuudha. Maaliif embryoon yookaan immoo yeroo fertilize taate nyaanni embryoon akka guddattu jechuudha. Nyaanni zygotiin ni taasisu akka waan taatuuf so let us move with the sperm cells. If you are male, in the male, qaamota dhiiraa keessatti once you have gone through puberty, your body will produce millions of male sex cells known as sperm. So garee dhiirotaa keessatti kanneen yeroo sadarkaa puberty yookaan sadarkaa dargaggummaa gahan spermii yookaan qaamota male cells yookaan sperm jedhamutu oomishamaa jiru kan miliyoona lakkaa'aman haatu oomishamaa jiru. Yeroo sadarkaa dargaggeessaa yookaan sadarkaa saalummeessoo bira gahan keessa gahan inni kun spermiin oomishamaa jiru san dura jiru. The sperm cells are usually released a long away from the egg cell they are going to fertilize. So yeroo spermii miliyoona meeqatu dhangala'aa san keessaa immoo killee kan cabsuu danda'u isa tokko qofaatu carraa killee cabsuu argata jechuudha. So this is the figure of sperm cell. Kun fakkii sperm celliiti. Inni kun mataadha. Caasaan asii olee kun mataadha. Inni asii gaditti kun immoo middle egg yookaan immoo qaama jennaan. Inni asirraa haga asii kun immoo tail yookaan immoo egg jennaan jechuudha. So sperm cells have long tails containing muscle. Sperm cells dheertuu qabachuu kan maashaa qabdu qaba. So these muscle-like proteins, so they can swim towards the egg. Maaliif nu fayyadee eegantuni akka inni karaa qilleedhaa daakaa karaa qillee dhaqu qillee san fertilize godhuu danda'u isa taasifte jechuudha. Qillee eegeen filmi akka inni daakee deemee fiigee qillee san cabsuu barbaade jechuudha gargaarti. The middle section of the sperm cell qaamni gidduu sperm cell kun immoo fuula mitochondriaadhaan guutamee jira jechuudha. Maal sababni isaa maaliif mitochondriaan akkuma beekamu madda anniisaa seeliiti. Mitochondriaa keessa anniisaa guddaa jira. Mitochondriaa gidduu tana qabaate jechuun sperm sun saffisa guddaadhaan fiigee qillee bira gaachuu saffisaan. Mitochondriaan akka madda anniisaa oomishaaf jechuudha. Which provides energy for the tail to work. Akka eegeen spermidhaa kun sirriitti humna qabaatee humnaan daayitee akka spermiin qillee bira saffisaan dhaqu kan taasifte jechuudha. So they have special cells known as acrosome. Mataa isaa gubbarraa acrosome qaama jedhamu qaba jechuudha. Qaamni kun immoo maaliin guutamee jira? Digestive enzymeedhaan guutamee jira. Lysosomiidhaan guutamee jira. So these lysosomes used to break down the outer layer of the egg. Outer coat reefu tanii jennisan cabsaa jechuudha. Maaliif lysosomii ifraa qaba? Acrosome yookaan mataan fiixeen mataa isaa gubbatti maatu jira. Acrosome kanaa jira. Acrosome kana keessa immoo digestive systemii yookaan immoo lysosome fayyamtu jira jechuudha. Lysosome kun immoo maal godhuuf fayyada?
qaawa kan immoo gogaa outer coat san uree seenee illee fertilize godhuuf danda'u isa gargaaraa jechuudha. Finally, the sperm have large nucleus containing the genetic information to be passed on the offspring. Ammas maal qaba? Nucleusii qaba jechuudha. Nucleusii qaba. Spermini nucleusii kun maal fayyada? Information waan amaloonni garaagaraa kan dhaabbarraa karaa daa'imanii darbu isa keessa dabraa jechuudha. Spermaan keessa kun qilleen nucleusii qabdi. Nucleusii qilleedhaan keessattis amaloonni haadhaa guututti karaa daa'imaata kan darbu daa'ima isaan argatan san irratti daa'ima isaan jiddu boosan jettuun isaan jiddu boosanitti kan darbu ta'u karaa dhiiratiin immoo amaloonni dhiiraa hundi nucleusii kan keessa nucleusii sperma kan keessa dabraa jechuudha. Amalli abbaan qabu caasaan abbaan qabu wantoota taateewwan garaagaraa karaa rifeensa ta'uu danda'a, boca fuulaa ta'uu danda'a, wantoota waan diiminaa fi gurraachummaa ta'uu danda'a. Hundi wanni silaa abbaan qabu kun karaa nucleusii sperma keessa jiru kanaan karaa daa'ima isaan daa'ima isaan sanitti dabraa jechuudha. So sperm cells have more smaller than egg. Qilleerraa haalan xiqqaadha jechuudha sperm cell yeroo ammaan wal dorgomsiisnu. So nerve cells karaa nervoota biraatti deemee nerve cells or neurons. So cellii dhidhaaf dabarra. Nerve cells or neurons are part of the communication and control system of your body. Electrical nerve impulses pass along them at great speed, carrying information from one part of the body to another body. Kana jechuudha seeliin boyda seeliidhaaf dabarsitu akkuma beekamu